malee silaa sanirratti kaname himmootaa jechuudha. Soo bakka rakkoon hin jiru warra rakkoon hin jiru. Yoomiin itti fudhamaas faamilii billachaa faamilii ibsaa fi maakiidhaa hedduu obboleeyyan kiyyaa keessaa amma saayibbatanii hedduu galatoomaa hirriba dhabdanii geema kana beeksisuu irratti shora sin taphattan galatoomaa akka waan mootanii takka itti hijaabbadhaadha. Inshaallah baasni taphachiisnaa ni dandeenyaa siniin jaa galatoomaa. Rakkoon hin jiru warri kana qabatee moome ittanii ashqaabbattan jechuudha. Sniper hin dhaamne shi lubbuun kiyya waan namni xiyyiidhaan dheebootanii haasuutan wallahi gammachuu keessan tokko nama dhibdan wallahi laazim dhiichisa keessa gammaddan jechuu sila amma waan waraana see dhaame seeti ummata gawwaa tokko wallahi waan waraana guma 40 qabatee moome warra shorbaa quufeefaatu jira bar keessa warra rafeefaatu jira 49 kana keessa fayyaaf maraata walitti qabame bar qabatee moome koni malee yaa maaki warra nutis nama ma fi speed challenge sani khana dura khote male ibsan nama isa moosisu dhabeeti mi bar rakkoon hin jiru wallahi oromiyaati yaa nuti bakka nuti humaan tendichu humaan nuti fakkaane baay'ee maaliif jennani mucaan achiraan cimaadha garuu wanti xiqqoo ndabbare ana akka mataa kiyyatti na dabbare maaltu jira waan xiqqaa moome moomisan war durara darbanii jiran asliin faan osoo geem irratti darbanii himmoota isin giiftaroonni waan dandeessan gootanii jirtan wallahi hedduu galatooma kabaja guddaa jaala guddaa akka nuuf qabdan nu garsiistan warri dhuftanii nu laaltanis warri waa kannitanis kabaja guddaa tokko wallahi hedduu galatooma hedduu bakka shukran. Mami khagartee jechuun fodhas waan fadhe haa jiru wallahi yoo barbaaddan nuti ibsa aanuu mataa keenyan tubchisa akkuma siin jenii beektaa miti maakiyyee. Oromiyaa wallahi rakkoon hin jiru akkuma taphachiisteetti fudhannaan mallee humaa yaadiin akkasuma beeqa akka mooteetti ilaallamas rakkoon hin jiru shi. Illu kosin illulee thank you so much Jaani. Sorry nama galchee mistake ija. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Illu kosini. Illun I don't know. Oromiyaa ilu hundi keessanuu galatooma wallahi duraan dursatti anillee wanni xiqqoo na dhagame nati bii xiqqoo saniin sunis wanti miti namni kenna xiqqoo isii beeyte guyyaa hundaa'uu bakka yeroo itti isbii chaalenjiin dhufu kana xiqqoo namni kenna duubatti harkifata bakka sanitti nyaatame malee waan guddaanii miti homaa miti hundaafu jaalala namaatti caala warri dhuftanii sappoorti gootan hundi keessa wallahi galatooma ulfaadha hedduu isin jaalanna nuti yoomuu faamilii wanti moomin xiqqaatee bar silaa wanti naxibii xiqqishoote waan tokko jira bakka nama dila tokko qabatee leenci lama qoftiin kan nameefi moomuullee numa jiran kun waan immoo leenca sadiiti naxibiin wanti isaanii wal hingatu jechuudha kanaafuu rakkoon hin jiru galatoomaa hundi keessanuu shukran hedduu tokkodha keessatti iluuf oromiyaan hedduu galatooma ulfaadha wallahi nu boonsita Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Illu thank you so much wallahi galatomi. Abbo galatoma hundi keessan. Yeroo kana hedduu galatoma. Oromiyaa thank you hundi keessan warra dhuftanii lafti lafa ramadaanaati rabbiin jazaa keessan isin haadee waggaa guutuutti isin deebisu. Xiqqoo namni kenna kun waa ammaatti geemii yoo taphattan yoo TikTokii kennitan malee vaayiraaliin akka ol qabu giiftii 500tu hin kennina geemaatti 500 sun yoo baay'atte giiftii taati injifachiisuu dandeetti namni kenna immoo kan waan giiftii daddarbaa deemu jalqabu osoo geemni jalqabne akkanumaan boonasii jira boonasii ilaala speech challenge dura boonasii sanarratti giiftii yoo kennite namtichi speech challenge yoo hin jiraanne kaansel godha
injifatamuu inni injifatamtaa jechuu barbaadeeti. Boonasii jedha achirra dubbistanii dafee dhufaayyuu nu jalqabachuu barbaade. Misteeki mana goggoonee injifatamne malee akkasitti wanni nu injifatamne illee hin jiru sudha. Diibtilee xixiqqoon balleessinu illee cababbade sanii osoo walitti dabalame biruma jirra jechuu barbaade. Amma ibsaan feemasii ta'eefi malee noormaal nu jettee macattiin. Yeroo geema dhayitu injifachuu isaan illee barnu injifachuu dhufanii jiran. Kun injifachuu deemuun isaan illee nu injifannaa jedhanii dhufan. Injifachuu injifatamuu kana barachuu danda'uu qabna jalqaba Oromoon jechuudha. Yookiin injifannaa yookiin injifatamna. Maali nuka yeroo mara injifachuu qabna yoo jenne dogoggorachuu maaliif injifatamuu dandeetta? Yeroo tokko giiftarri nu rafuu danda'an dhufu namni yookiin rafa Ramadaan yookiin oduuyyuun qabu namni bara alama mataan guyyaan geemii namaa wayita namni qabatu. Yeroo sun sheerna godhan malee guyyaan laalu geemiin iddoo waan ta'eef namni addaanuu hin beeku. Gargariin tokko. Kanaafi rakkoon qabachuu barbaadeeti. Qarqaarsarra turre illee yoo kanneen keessatti wacci babbaay'ate malee namni takka lamaan qabsiisa jechuu barbaadeeti. Kanaaf rankaatiin achuu barbaade Oromiyaa. Rakkoon hin jiru baay'ee. Emoojii malee wanti inni argatu barbaadu garaagarummaan jedhu argatu leencuma takka lama yookiin akkasuma yookiin ibsaan caala argachuu danda'a yoo gabbuunee ilaalle dhumarra jechuu barbaadeeti. Giiftilee wala Aslan ibsaatu moo'ee bar waan geemiin duraa balleeffameef malee yoo moo taate ibsaatu moo'ee waan geemiin duraa leencii hannuu fi asliin kan itee bar kaansel ta'e bar. Akkas jechuun Oromoon hisaaban beektan baay'isawee herreegan isin barsiisaa wayi nama tokko herreeggeeffadhaashii herreegaa. Keenyatti taraa baratti because tapha lama kaansel goone. Hin beekani bari waa herreeguun beekani eessa beekan. Geeftiin keenyatti taraa namni keenya barre in jarjara ammallee in jarjara malee wanti miti wanni hin taane waan guddaa miti. Waan xiqqoodha emoojii masan laale malee namni hedduun wallaahi hedduu namni gariin itti qophaa'ee jarjaree dura deeme. Dura darbutu ture namni keenya yeroo hundaa bakkuma chaalenjii sanii nyaatama malee. Silaan akkana beekee bar kalee diyyaan hin gurguraa bar akkana hin beekne malee na jalaa taati. Wallahi hin eeyne garuu. Akaala godoloo la ibsaa biyya akaala godoloo boon koo ምንም አያንስበትም የኔ ፍቅር የኔ ቆንጆ ረኮን እንጅሮ ላይ ላዚም ትስኪ አኒ ጅራ Ani shugguutiin isaanii jira bilaal. Kuni geemii damaan taatan lubbuu kiyyan kanaaf yaa silaan Ameerikaa jira dhimma isin beektan duraanu. Rakkoon hin jiru. Tokko nama barsiisa wallaan. It's okay. Hai Oromoo garii nama jaalladha. Nama joollaanini zaggeema utuu nama shawwadamne haaruma jirra maaliif silaa. Barbaachisaa taanaan inni namaaf meeshaan irra deebifne taphasiifne barbaachisaa taanaan namni lamaa taphachisa anuu mataa jettuun hin taphachisa. Yoo barbaachisaa taphachisuu barbaanne jettamu. Oromiyaan kophaatti miilee lamaan qopheessaa. Nama afur sadii hin taphasiifne wallah. Barbaachisaa ta'e fuulduratti yoo isin dhaga'ame garuu rankaan dhiiseera. No nuti rankaa inni nama faamiluma ijoolma faamilii itti dhagaamee bakka wanti jechuun jiru malee nuti waan akka wallaahi laazim waan akka wanti nu dhagaamee hin jiru. Wallaahi waan akka isin itti dhagaamee rankaatiin aboo kun geemidha imooji maara martuu osoo ammaa waa kassarre ayyee kassarre jenna garuu homaa geemiin addaan fagoo waan hin jirreef rankaatiin achuu barbaadeeti. Wanni si yaachisu hin jiru jechuu barbaadeeti warri faamiliin isaa kamaakiif jechuu barbaadeeti rankaatiin fataa jedhaaf irra waan namni haasa'u dhiisa namni yeroo injifatu. Fataa amma laayifii seenee jira laala laayifii seenaa amma. Akka keessanitti hin injifatamne warri isin akkuma Oromoo akkasuma laalan malee isaan amma kan nuti wal qoqqoonnu kan hin beekan isaan. Kiyyaa dadarjeetti kullu eenyu waamaree bootii nama waamaddaan hin beeku hedduu teenkii wallah. Galatoom nama xiqqaa miti kama waamne kam dhiisnare maqaa isaanii hin beeknu. Wallahi atilleen hedduu galatoomii abdii dadar hundi keessanuu galatooma baay'isuu thank you. Amma taphadhaa fida garam tareen. Ni dhufa bar qoy. Ni dhufa. Fuudhamiyaa. Ta'ilu.
ما شاء الله جوات غلطهم رنقاتين والله بر ناني باكسني خنا ما Ni dhufu amma laayifii. لانتي وانت وري هدو سنين ندقيمي والله هدو غلطهم يا تلين والله ست فرنجن Geemiin ammas ramadaana ta'e bar geemiitu ramadaana ta'e ramadaana keessa namni ammas jechuun just by the way baqa erga qabateefu haa taphatu jenneetuma malee bar geemii namni hedduunu silaa ramadaana jijjiirtee namni hedduu hojjechuu ture faamiliinuu jechuu. It's okay. كم تبيت جيمي نورميا جيمي لي أسيندر كانسل قرأت ركون جيمي كنني تانا بر ايه تو نمو أمس أصلي في إيه يوم جيون تكلم خنوت تو جيمي أما متي جيمي دران كابته كانسل تتاي جرسي قاله Yaa bisee lama cancel ture geemii. تو تبني كاب سني أما الله مش أول إنت ما تجيب ترى قدّا إنسان برت إنسان أمو تقطعني تبتاني كنا أنت وكهينا كنا متي بوتون إنسان قبّاني تبتان تقطعني ولا بسن namni kenna rundu bisu garin fa garin ndu fa so san Yaa ammas geemii isaa kan namni itti qophaa'e gaafa duraa sanii cancel ta'e sunis deebisee ammas lama gizee hedduu cancel ta'e bar jalaas. ما يسجرا Ni dhufa laayifii munoo seeni laayifii eessa deemetti yeroo irraa qaba qabu inni didiras bakka uummataati uummata bakka jechuudha. Miira nama nu jaalatuutu xiqqishoo waan akka kiyyatti miira nama nu jaalatu gammachuu nama warra nu jaalatuuti malee uumaa takka noormaayidha barkun moo fi moomuun waan jiru waan hunda keessattuu jechuudha. يا يفهم namti si jaalatu ima cinkama kasi jibbu qaraan namni nama jibbu qaraan iyyaa abbaan fedhe iyyee dhiisee dantaa isaati ka filaawariin kennine iyyaa sun abbaan barbaade qaaqaa ol dantaa isaatti dankaatina shaashaa jedha deema seenaa irratti laafiin Ni biran dhaqaa qaba. ali achicha deemnyaati أنا يه Ay Oromoo. Kuma as biratti warri waan takka isin immoo sammuun keessan akkana waan ta'eefin isinii maxxiqqishoo jechuu Oromoo nargifadha. 7,48 qabateeti moomee warri jettan isinii bar 8,000 nuti 30,000 40,000 koottaa eenyu isin injee dhuftan. So kun jechuun hedduminni Oromoo bikka bu'a. Moofi moomuun nama tokko bikka bu'a. Akkas jechuun hedduminaan gisee ilaaltan Oromoon nama 49 ture jaan malee ibsaa nama 49 ture hin jedhamu. Gaabbittoo hundi keessanuu 49 keessa hin jirtan jechuudha. Gizee namni dubbatu ibsaa 49 hin jira. Ibsaan bikka 49 tti wayi cirame isin 49 malee wayi ni gudikoono. Gastii maa banamma